Kana beektu laata? Kana beektu laata har'aa kiyyaa kanaan immoo guyyaa tokkotti YouTube chaanalii keenyatti yookiin immoo chaanalii keenya irratti viidiyoo meeqa gadhiisuu akka dandeenyu akkasumas immoo viidiyoo tokkitti tokko yeroo YouTube'itti gadhiisnu sa'aatiin isaa maaksimum sa'aatiin meeqa ta'uu akka qabu kana jechuun sa'aatiin ta'ee ol yoo ta'e viidiyoon keenyi YouTube'itti gadhiisuu hin dandeenyu akkasumas immoo saayiziin viidiyoo sanaa meeqa ol yoo ta'e YouTube'itti gadhiisuu akka hin dandeenye isinitti himuuf as ba'e jechuudha. Kanaafuu saayiziin isaa hamma jedhamee ol yoo ta'e sa'aatiin isaas hamma jedhamee ol yoo ta'e maal gochuu hin dandeenyu jechuudha. YouTube chaanalii keenya irratti viidiyoo gadhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf deebii gaaffii kanaa suur sagalee kana keessaa argattu amma kallattiimaan gara suur sagalee kanaatti. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha. Lammishootu biratti warri YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatanii YouTube chaanalii kana subscribe gochuutiin akkasiin maatii taatan jechuun barbaada. Yoo maatii lammishootu taatanii viidiyoo haaraa viidiyoo babbareedaa akkasii kana YouTube chaanalii kanarraa ni argattu jechuudha. Warri subscribe gootanitti immoo like, share, comment gochuutiin akka na waliin jiraachuu keessan akka mul'isan jechuun barbaada. Gara viidiyoo har'aatti yoo deebi'u guyyaa tokkotti viidiyoo meeqa YouTube chaanaliitti gadhiisuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Kun akkuma asirraa argitanii haga barbaanne yookiin immoo guyyaa tokko keessatti viidiyoo haga barbaanne YouTube chaanaliitti gadhiisuu hin danda'ama yookiin immoo ol fe'uun yookiin immoo upload gochuun hin danda'ama jechuudha. Inni lammaffaanii viidiyoon gadhiisuun suni saayiziin isaa meeqa akka ta'e yookiin immoo viidiyoo saayiziin isaa meeqa akka ta'e gigaabaayitiin ta'uu danda'a, meegaabaayitiin ta'uu danda'a. Gigaabaayitii meeqa oltu YouTube'itti fe'uun akka hin danda'amnedha jechuudha. Kana jechuun viidiyoo gigaabaayitii 250 ol ta'e YouTube keenyatti yookiin immoo YouTube chaanalii keenyatti gadhiisuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu maaksimamiin yookiin immoo inni guddaan yookiin immoo saayiziin viidiyoo keenyaa 250 yoo ta'e gadhiisuun hin danda'ama. Garuu 250 ol taanaanii YouTube'itti gadhiisuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu yoo viidiyoo akkasii qabaattan yookiin immoo viidiyoo saayiziin isaa guddaa ta'e yoo qabaattan yookiin immoo gigaabaayitiin isaa 250 ol kan ta'u ta'e kompirees gochuutiin yookiin immoo saayizii isaa hir'isuutiin maal gochuun danda'ama jechuudha. YouTube'itti fe'uun danda'ama yookiin immoo viidiyoo sana kukkutuutiin yoo lama sadiitti hiruutiin gara YouTube'itti gadhiisuun danda'ama jechuudha. Garuu akkuma beekamu gaafa kompirees goonu maal ta'a jechuudha. Kwaalitiin isaallee gadi bu'a jechuudha. Kana jechuun saayiziin isaa gaafa hir'isnu saayiziin viidiyoo tokko hir'ata jechuun kwaalitiin isaallee hir'isa jechuudha. Kwaalitiin isaa guddata jennaan saayiziin isaallee guddata jechuudha. Kanallee asumaan akka beektan jechuun barbaada. Inni lammaffaa immoo viidiyoo sa'aatii meeqaa ol YouTube'itti gadhiisuu hin danda'amu yookiin immoo YouTube'itti ol fe'uun hin danda'amu kan jedhu jechuudha. As dhiyeenya kanarraa kaasee YouTube irratti viidiyoo sa'aatii 12 ol ta'e yookiin immoo viidiyoo saayiziin isaa sa'aatii 12 ol ta'e YouTube'itti gadhiisuu hin danda'amu. 12 ta'e hin danda'ama garuu 12 walakkaa 12 ruubii ta'a taanaan yookiin 12 sekendii tokko iyyuu taanaan YouTube'itti ol fe'uun hin danda'amu viidiyoo akkasii jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya saayiziin isaa 250 gigaabaayitii ta'uu qaba, fiisaa gadi ta'uu qaba. Akkasumas immoo sa'aatiin isaa immoo sa'aatii 12 fiisaa gadi ta'uu qaba jechuudha. Garuu otoo YouTube'ii seennee viidiyoo sa'aatii 12 olii argachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kunoo amma akkuma asirraa argitanii viidiyoon kun viidiyoo sa'aatii 24 jechuudha. Inni kunillee kunoo viidiyoo sa'aatii 23 jechuudha. Viidiyoon kun kan gadhiifame garuu kun akkuma asirraa argitanii waggaa tokko duradha jechuudha. Kanaaf waggaa tokko dura maal ta'a ture jechuudha hin danda'ama ture jechuudha. Viidiyoo sa'aatiin isaa 12 ol YouTube'itti gadhiisuun hin danda'ama ture. Amma garuu seerri sun dhorkame jechuudha. Inni olaanaanii yookiin immoo saayiziin sa'aatii inni guddaan YouTube'itti viidiyoo gadhiisuu dandeenyu sa'aatii 12 jechuudha. 12 ol taanaan upload gochuu hin dandeenyu yookiin immoo viidiyoo sana YouTube'itti ol fe'uun hin danda'amu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Yoo viidiyoo kana jaallattan akkuma isinitti hime kana like, share, comment gochuu hin dagatina jechuun barbaada. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan naaf turaa yeroo gaarii.